Tole, maalirratti yaada qabda Daraaraa? Guutumaa guutuutti uumama deemu jiru kana bakki irraa kaatee dhimma nasiyaa ture. Sharmaarkeen obboleessi keenya shamarran keenya arrabsuun akka dhuunfaatti isaatti badiidha. Kaan immoo ergama qaba warri ishee erge immoo dhufee asirratti manguddoo tahee isirraa fixna jechuun afaan jabaatee dhiifama godhaa fi dhiifama harka ifkanne nutiitu wanti fudhata atiis bakka buutee namta kan dandu si galee lubbuu sadiin uraabee lubbuu sadeen baatsan osoo harkanii jiranii osoo mootummaan ichi dhaqee waan dilata akka godhee jiru osoo beekuu sharmaarkeen lubbuu sadii ta'uu ragaa ni qabdaa jechuun san ragaa qabnaadhaan si galee san waan dilata akka kabadee jira waan dilata akka abadee jira nama dhuunfaa arrabsuun san waan biraati. Khadir Jawaar tuutanii dhufta duniyaan jechuun waan biraati hangaatu arrabsuun intala abdii qophee ispeeshaalii arrabsuun sun dhimma biraati garuu nasiyaan lakkuu lama garaani qabdi ragaa qabdaa jee afaan jabaatee kan dubbasan nama ergee fi nama duuba jirus ni beena garuu namni ishee ergisan dhufee gastiira taa'ee manguddoo ta'uu hin danda'u Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo akkanatti ta'uu hin dandeessu. Maahii xiyya nama isa ergesan nutti himi asirratti itti dhoofna. Matuma keetti irraa hin jechuu jira Hamzaan maqaa yaamu jira Faatii yaamu deemi wanti Faacaan ana yaama Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo ta'uu hin danda'u bakkalatti. Maaliif? Waan ta'e waan du'aa waliin beenuuf manzaraa darbamteef halaluu turte si waan ta'eef. Ana obboleessa kiyya haqa jiruun dubbadhaa bara abbaa fedheef hin deemu. Ana haqaa fi bula haqaan naa ol jira. Manzaraa darbamte tamiif. Amma dura suurri waan kana dho'isu dhibba lama kanaan ishee laafan jee mucoo dursaa ture sifaadha maali? Fagoo son deemne manzaraa. Anaa waa'ee nasiyaa dho'isuuf lolaa ture. Egaa waan jiru ni beeknaa garuu Khadir Jawaar manzaraa darbamte sana mul'anne jettee kan obboleessa kiyya qabbanaayi Daraaraa waan hin beekne keessan seenin. Malooniin hin beekne xarafatti hin beekamsa. Please qabbanaayi wanni tun waan gaariin ta'u wanni maate asirratti dubbachuu jirtu. Akkama gootu. Qabbanaayin jee waa'ee nasiyaa ziyaad an asirra beetiin dubbachaa jira ammasitti haasawutti hin jiru. Maal jeetiin haasawutti jira boo waa'ee nasiyaa ziyaad na dhageessanii. No bara maanta waan haasuu jirtu fokkotaa jechuun jiru garuu wanta agartee sharmaarkeedhaaf ati sagalee ta'uu hin dandeessuudha. Sharmaarkeen anattiif hin kannine bara Oromottiif kanne jara haa gootu ati maaliif bakka buutee mataa afaan jabaattee karaakartaaf. Ani hin karakkarre. Qabu ishee wanta nuufiddee hadeera Hamzaa ajjeesi nuufiddee waan nuufiduu feesu bara keessatti. Kun dhimmi hayamee akkam goo hayamee itti dubbadhu kunoo si bira jira si dhagayaatti dubbadhu. Ajjeesuun miti nuti hin deebiin sharmaarkee wanni wal biraa kan qabnu hin jiru nuti kan hin xuynuun. Isa badiinoo adeeroo kiyya jireenya isaa jira jireenya kan jiraanna nuti kan tana booda nuti deebi'e waan biraa nu jidduu jira. Haa biraatiin soorraa baafachuu dandeessi galee nurra haa dhaabbatu nurra dhaabbanna. Sankhade bare immoo ati kana jabeessitee anaatutu wanta jaaf borusu anaatu reemfafatu. Laal Daraaraa na dhageeffadhu sooshaal miidiyaa irra hoggaa jiran hoggaa haasawan uummanni kun nu dhageeffachuu jiraa miti ree akkasii bare. Habar nu dhageeffachuu jira akkasuma akkasii miti. Hoggaa nu dhageeffatu uummatatti haasawuu hin qabnu mee akkam goonaa akkam godhaa jettamee. Laal ishee waan takkaa jira naafiti wal beenaasi bakka takka soo jira beektaa. Waan biraa takkaan rakkinni kiyya. Inni mataan isaa agartee tartiiba haasawaa beeka nama nurra guddaati nama yeroo dheeraa dura beenu si galee tartiibaan soo haasawuu danda'u akkana fuula guurtee fi lubbuurraa wanta keessatti kun guutumatti nun gammachiisa. Nama tokko duraa buusee afaan kiyya duraa dhabjetta. Yaa Daraaraa kiyya wooma jiru jenne obboleessoo akka biraatti hin fudhatini wanni jechaa jiru wooma silaa namni Islaamaa namni Oromoo dubbachuu jiru asirratti dubbachuu jirra wanni biraata nuti finnee sharmaarkeedhaaf bakka dhaabbanne hin jiru. Si galee manguddoon hoggaa nama jidduu teessu badii abbaa qabu murteeti. Akkuma gartee inni badiif muretti deebinee itti murre waan biraatan irraa qabne taniin sharmaarkeen hin goone jee ni jirti himee taati beeku. Sharmaarkeen heera guutuu qaba araarri heeraa fi seera qaba dhiiga obboleessa inni akka argannuuf illee aadaa fi. Meenaawsi hangaatu heeraa fi seera. Maahiin siin jechaa jiru Hamza wanni maahiin siin jechaa jiru hin dirqisiisinidha malee. Namaan dirqisiisu jira jara keenya. Boojara namaan dirqisiisu jira natti himaa nama dirqisiisaa jira. Yaa ta'an hin baay'isu dhageemuu dhabuu mala warra jala jiru ni agarsiisi galee yeroo dheeraa wanti teenyee laa jiru kana ture isaa inni sharmaarkee. Dhaaboo guutakka barooba laala oguu dura manni kun banamee manni kun gastii lama sadii ta'urraa mokkoru yaalii godhu jireenya inni as jira si galee Hamzaa. Eega dhuftee harma jidduu akka nama shaayidii qabatee karakkaru jiru namni jala kana taa'ee katabbii katabuus warri si dhagee jiru sun dinuu. Utumattu
sharmaarkeen ati ol keeyyateen ifirraa yaadee aboo ol keetti dhiifa bisin gaafadha aboo kan akkas jee tartiiba haasoo akka beekutti akka golcha dilee beekutti inni godhuu qaba malee akkas godhe akkana godhe akka nama agartee ergamee waan nama lubbuu sadeensan dho'isuudhaaf tiratii godhee bakka akkitti gaafatte kun likkii mitiiti anaatu sirraa guutaa hottu waliin jaame fakkaata hamsa guutuma guututti hottu uummata kana nutiitu lafa qabaate waan jaame mul'ata obboleessa kiyya. Sila jala kan taate akkasii agartee ol baatee dubbatta ture. La akkasittiin fudhatinaa jala keenya akkasittiin fudhatinaa takkaffaa maahisi dhageenye yaada keetis dhageenye takkaffaa dubbachuu sodaatanii jette wanni fan faadil fan haqana siyaadhaa namni dho'isu jiru sihii jette haqana siyaasiyaa namni dho'isaa jiru atiinaan jette jecha kana dogoggoraan hin dhageemu osomaa jette. Hakana siya dho'isu atii maal jechuun jennaan akkas. Jara keenya jecha naawsi yoon naawsi maahi naawsi takka yaada keetii sirraa fuune dhageenye. Yoon jecha kana dogoggoraan dhagahe isinin gaafadha. Jecha kana je'e moon jenne diinaa ol. Waan hin jenne sagalee yoon rasiitii beeku maaf diinaa ol gaafachuufees. Laa jechuun an jecha kana dhagahame. Dhaggeeffatu wani hin jenne har'aa sharmaarkee bakka buutee sii karakkaru jira. Akka warra ergeetti lammadaa samba duraas maanzaraa guddaa guutee maanzaraadhaaf akka nama baasaa itti dubbachuu turte dubbiin dhimma dhiigaatiidha kan isin jechaa jiru. Walii gala. Maanzaraan tun tamisa akkam jechuun jecha kana ibsa godhe uummata nama kuma sadeen kanaaf. Khadiir Jawaarichi ture maanzaraa darbee sammaa dho'istan jettee jechuu turte raadila arraatti wanni ammaan sharmaarkee bakka buutee karakkaru jirtu waan biraa fakkaata firraa dhiishiidha kan isin jiru bilisa fayya. Okay, menaaf se gutak. Jara keenya waa'ee maanzaraadhaa ta'u obboleessi keenya jechaa jiru kana anaa isinii hima. Oggutakka wal na guddisi. Sharmaarkee bira na kaaye. Thank you. Wanni obboleessi keenya daraaraan jechaa jiru waa'ee maanzaraadhaati amma dura haasa'uu turtee ka obboleettiin teenya lakkuu wajji duute. Akkasi jechuuni faadil dubbachuu sodaate malee haqa miciyoo tanaa warra dho'isu keessa jirtaa jedhe. Waa'ee maanzaraadhaa gaafa obboleettiin teenya tun achitti wareegamtu. Osoo rasaasni roobaa jiru abbaan nasiyaadhaa rabbi rahmataa godhuu fi Ziyaad kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa bakka san qaama isaatiin dhaqee siigalee achi keessatti rasaasaa fiigaa jiru abbaan isiidhaa fuudhee makiinaa keessa naqe. Wanni niin ani je'eeni kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa miciyoo tana bira hin dhaabbanne hin je'inaa guyyaa san namni lubbuu laman qabu ha'aaree achitti maanzaraa darbe wanni kun tahuudhaaf wanni tun haqaa mitii. Okay? Nu biran dhaabbanne hin je'inaa nurraa tureen gaafeedha. Ammoo nu biran dhaabbanneen dhara. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa guyyaa gochi kun tahamu achitti mul'atee rasaasaa bakka sanii roobu eenyutu Khadiir Jawaar fuudhee rasaasa san duraa makiinaa keessa ol naqe. Kantiibaa eenyutu bakka takkatti bakka rasaasni irraa roobuu dhaqa wataaddaree ergee mana isaa taa'ee dhageeffata malee. Siigalee kun ammoo ummata isaatiif dhimmamuurraahi. Obboleettii teenya tan ajjeefamte. Haqasiiti Hamzaan dho'isa kanaan jettan an haqa nam tokkootiis hin dho'isu. Haqa nam tokkootiis gartee irra deemuudhaaf yaadillee qabu yaadillee qabaachuun fadhu. Garuu ammoo informationni akka itti deemamuu qabu waan itti deemamuu qabuuf heeraa fi seera itti deemamuu qabuuni waliin deemna jechuudhaaninan obboleeyyan keenya asirratti gaafadhe online irratti jara keenya ijoolleen tun dachii isaaniitii fi wanni isaanii hunda akkaataatti jirtu ani niin beekaa karaatti deemnuu jira karaa saniin na waliin deemtanii natti amantanii jennaan atis karaa keetiin deemi nutis karaa keenyaan deemnaa jedhan nama tokko dirqisiisuu hin danda'u. Karaan itti deemuun na wajji deemtanii jeetiin online irra bee gaafadhe isaan. Si waliin hin deemnu jedhan maaliif na waliin hin deemne je'ee isaaniin lolean hin loluun. Uummanni kun dachii dhabee jira yes dachii dhabee jira. Akkamitti dachiin isaanii argamtii immoo tursii moodhaan.
Naaf se kuta Duuni kajalle, ta'etu tun naaf se. khashiitii miti. Tiktaakni khashiitii miti. Duuni. Buusi gal. Tunii dhugaa ol naqe. Tanaaf akkaataa fi tarsiimootti deemnu takkaan lafaa qabaa na jala deemtanii jennaan hin deemnuu naan jedhan. Haya isinis karaa isin baasuun deema anis karaa na baasuun hin deema. Gaafa isaan nasiyaa ziyaad justice for nasiyaa jedhan takkaa justice for nasiyaa hin je'ina isin hin jee jiraamsaa shee jaabir. Intatteessu jechuun si duratti jirra Austraaliyaa gaafa deebite hoottoom zaman kan jirmaa dhoonaan karaa nan jee maleette karaa keetiin deem jennee karaa keenyaan deemne jechuudha. Yes. Karaa keessaniin takkaa isin khilaafeen hin beekaa. Inni dandeessuun jee barkilaafus. Immoo kurreessi. Lakki danda'uu miti isin sin gaafadde waa'ee danda'uu fi danda'uu dhabu raasa'utti hin jiru. Hin khilaafne karaa keetiin deemu jirta garuu. Thank you. Khalaas. Haqa miciyoo tanaa si himuu sodaatan malee ni dhoysite jechuun kun xiqqishoo maqaballee isin fakkaata daraaraan. Wanni kanaa sirraa illee hin eegne. Wanni kanaa waan gaarillee miti sii galee. An nama tokkoof hin bulu, nama tokkoof mataa gadi hin qabadhu. Namni hundi asirra teessanii na laalaa jirtan. Tanaaf dhimma sharmaarkeedhaa afaan maa irraa taata jechuun ammoo tuni aadaa Oromooti jara keenya. An sharmaarkee hin dubbisne wallahi. Asirrattiin diinaa olii wajji arge. Diinaa ol baasee gaafii gaafachuu jira. Dhimmi kun nu laalla ta'anii Oromoodha. Ol bee dhimma kana keessa seenuun badiidhaa jaran. Gurbaan kun ifitti si hanne hoggaanuun je'e Oromoo guututti if hanne. Tanaa achi wanni jiru ni jirti. Isiniin gaafachaa jira. Ni jirti jara keenya akka feetan na godhaa anaan hin jenne. Isinitti if hanne akka feetan na godhaa jee. Namuugaa wal jala goohuu hin qabnu. Yaada ani kanaan qaba. An akkanaan ja'aa isin akkam jettaniidha. Yaada waliin irra kannannee adeeroo abbaa roobaatis waan jedhu irratti je'ee achi booda karaa dhiifamaa deeman. Waliigallee tanarratti immoo badiin jirtoo jiraatte mucaa kanaa fi gartee lakkii mucaa kana wanni gootee akkan taane goote warri jetta yoo jiraattan akka maahii nama jechaa jiru kan abbaan maahii jechaa jiru kanatti ol baatanii natti himuu dandeessan. An Oromoo guutuu miti. Jechuun isin hundaa jechuu fadheeti. Oromoo keessaa tokkoon malee isin hunda ta'uu hin danda'u. Tanaaf yaada keessaniin bakka bu'ee dubbachaa jira. Yoo ammoo dubbiin tiyyatuun isiniif hin taane akka aadaatii fi akka amantiitti illee wanni inni amantiirraa himes waan fokkottuudha miti. Wanni inni aadarraa himes waan fokkottuudha miti. Wahuma lafa jiruun dubbadhe tun ammoo isiin akkana qabdiidha. Diinaa olmee. Dhiifama obboleeyyan kee gaafadhu jenneen ol ka'e dhiifama gaafate. Tanaa achi immoo yoonii fi badii biraa qabda. Ergama biraa qabda. Namni isa erge yoo jiraate. Namni sharmaarkee erge yoo jiraate. Ebalu jaatii qubatti laadhaa quba isinii wajjitti laannaa dhume. Kana haala wanni biraan jirti. Fixaddeetiin jiratti deema. Ustaazii wanti ati sirriidha. Aadaan ati gootees wanti ati amantiirraa dubbatte illeen waanuma sirriiti. Har'a ammoo ani qabxii takkaan dubbachuu barbaada. Ustaaza kiyya wanti ati ammaan tana goote tun waan sharmaarkee hin baasne yoo taate waan hawaasni hin fudhanne yoo taate atilleen ifin dhibuu hin qabdu. Hawaasaan illee dhibuu hin qabdu. Maaliif fokkos irra godhu jiran beektaa akkan harkutti immoo koomentii jalattis maahirraa illee galee akkuma reefu dubbaddetti jechuudha. Kanaaf daayireektilii mee wanti jaamu barbaade maali mee gaafadhu isaanumaa kan carraa yoo wanti gartee isaan ja'an san akka rabbiitiif akka seeraatti illee waan sirrii hin ta'in taate ilaalleetiiti achirra dhaabbannaa. Sayin alaa immoo ati mataa keetti gartee dura dhaabbattee ibsee kanaaf jirtu sirra xiyyeeffachaa jira warra jala jiruuf warra gubbaarra jirullee akkas nama fakkaata ittiin ka'anii. Horii masulumaa fudhatee jira. Fatiinoon gisee gaafatu masulumaa fudhatee jira amsaani. Ammoo kan hunda keenya jira. Hundaa fudhataa jee garuu ani amma fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatti hin fudhadhu an. Amsaa mitura jirta. Ani akka mataa kiyyaatti hin fudhadhu. Hunda keenya jee garuu inni. Namoonni biraallee jiraachuu malan. Namni fudhannee kana gartee kileer yoo godhaa deeman jala bareedaa. Kana jechuu kiyyaaf ammoo ustaaz Hamzaan kara biraan na fudhate jee yaadu maaliif dhimmi tokko dhimma isaatii miti. Ifin sharmaarkee illee gartee namni asirratti. Laal wanni takka waan takkaatu jira diinaa ol kee. Namni tokko hoggaanii fi isinittiif kanne jee atiis Oromoo san keessaa takka beeyte. Hoggaasittiif kanne eegasittiif kanne waan isaan fudhadhu jechuun xiqqisho gaarii miti.
akka nama tokkootti. Sittiif kanne malee ati namni ogaa sittiif kanneen si bira dhufe hanga nama kalaas dhume. Yoo hawaasni sirraan fuudhe yoo namaatiif fuute san haramiin ceeta. Hawaasni haqa fi dhara ni arka keeysi isaanii beeka. Haqaa fi dhara. Wanni nuti godhu jirru kun yoo dhara ta'e dhara kana nurra diduu mirga qaba. Yoo haqa ta'e fudhachuus ammas mirga qaba. Ammas namni hundi dhara hin jennu. Namni hundis haqa hin jennu sii galee. Ilmi namaa kaas jala jiru kun hundi ni kijibaas hin jennu. Hundi dhugaa himaas hin jennu. Antanaan isiniin jaa. Yaa wanni nu rakkaa jiru bar hundi haqa hima jettee Oromoo walii fudhachuudha. Alaa kulli haal maaltu jira beektaa hamsa shajaabar. Laalle sharmaarkeen amma dura gaafee hin hidhamullee atilleen sagalee taatee fi agartee mi waan jira takkaa ture jaalli amma sottaa jira nuti ergine waan jira takka manguddoo dabalame. waan jira takka godhaa ture. Hamza qofa taate. Jaallee. Kutoka chansi lo kanu ndesu me ilama. Surat baroba. afandi na olbaasa hafoogis taka warreen mootii tira qabdan afandi Abrahaam. Ol baasa afandi. Hamza saa dheeraa asirra gubuu fi kanaan sin feesu dhugaa walitti himneetu maddaa facaanutu hin jaa. Akkasiitu bira Okay, gaggeessa mana me kutoka chansi na afis kenna anis waan injiun qaba. Dubbaddo adeero dubbaddo. Galatoma hundi keessanuu galatoma tandira obboleeyyan kiyya walubachuun bareedaadha. Haqni nasiyaa for justiceen ni dhaabbata jechuu keenyaa miti akka walubannu. Maaliifi akka nuti wali jechaa jirru wanni ammallee waa obboleeyyan kiyya qophii arraan tanaa kana sharmaarkeetu ubbata kiyyaan itti balleessee dhiifama kanaa godhaniif naa qopheessaa jedhe. Kana gartee sharmaarkee bakka bu'aan jedhanii isaa irratti illee bicha deebisuu qabda. Maaliif isaa damsaa afeerameeti diinaa oliin waan kana qophii na dhiheessijee waan sharmaarkeedhaatu namni ni balleessaa isaa hubateetu mana qopheessaa dhiifama uummatii gaafa waan sooshaal miidiyaa gubbatte sooshaal miidiyaa gubbattiin uummata dhiifama gaafadha jeeti qophii kana akka qophaa'u sharmaarkeetu badiin qabaa. Dhiifamaan gaafadha jee dhiheessi. Warra asii leetan kumni sadee kun akka waan kana quba qabaatan waan qabaannees. Istaadamsaan akkuma nuttis yaamamnetti yaamamee dhufe. Tanaas hubachuu barbaada. Ammallee waan kanaan ibsuu barbaade beektan. Tabiraati andeeqaa sadii waan dubbadhaa iddoon dubbadhu. Tabiraati justice for nasiyaallee akka nu wajjin haqasii barbaaduu fi sharmaarkeedha dhiheessu jira. Maal waliin dhabneesi magaalaa san keessa jiraasi waliin dhabneesi akka nu wajjin haqasillee barbaadu saniif asatti dhiyaatu jira dubbii akka wanni gartee hubachuu barbaadu maaliif arraasi dubbannee sharmaarkeen dhiifama gaafatee hayni nasiyaa fi warra isii wajjin akkasii godhamee irraa buqqee dhabame hafa jechuu miti ammallee nuti wani jechaa jirru seerri haa kabajamu jechaa jirra biisanitti. Kantiibaas maqaa waa tokko jechaamtu jechaa jira. Seerri haa kabajamuun seerri ilmi namaattis karaa rabbiittis haa kabajamu jechaa jirra malee namallee baqaa xureessutti hin jirru namallee arrabsutti hin jirru. Arra silaa jara keenya waat koon isin hima. Silaa arraan tana maaliifi namni seera balleessi namni badii balleesse badii isaatiif haa dhihaatu jechuun kun jeequmsaas hin qabu haqa rabbiitiis haqa uummata oromootiis aadaa oromoo keessatti wali takka namni keenya hedduu eebi aadaan hubanne namni tokko yooma namtichummaan nama jeessunuu dhaqee warra sanitti baqatee harki kiyya badee na dirmadhaa yoo jee Oromoon aadaa addunyaa keessa hin jirre seera funyoollee qabdi. Namticha badiisaa fudhatee badiinsaa duutitti murteeffamtee fannisuu deeman ka gurbaa tokko jenni qabu ajjeesee haada sinirraa muree warri sun gurbaa kiyya iddoo ija. Inni jaarti gurbaan kun jaartii qabaatus dhaalchisiifatee ilma godhatee ilma funyoo jechuun Oromoo keessatti sadarkaa nama ilma keejjeesellee dhiifamata gootee fi ilma kee godhattuu jira. Akka maaliif waan gartee karaa ulamaa'idhaa isaa damzaan
artistiidhaasi, barreessaadhaasi, ammaasii nama sheekaasii nama tafsiira hunda beeku tan isaaf hindi isaa taada Oromoo irraa dubbatu jiran. Akka Oromootti haasa'u jirra waan ta'eefi Oromoon nama ilma isaa ajjeesallee dhiifama naa godhaa jee harka kennatee aalii yaambatee dhiifama naa godhaa jee dhiifama akka godhuuf irratti amma dhiifama irraa haasa'u jechuun kun dubbii kana inni dhiifama gaafate akka itti dhumtu irraa haasa'u jirraa bara. Dhiifama gartee harka isin kennadha jee hundi keessanuu akkamitti gartee badiisaa tana maaliin murteessinaa murtiin hin godhamne bara haasa'u jirraa jira keenya. Kanaafuu isaatam zaalleen dhugumatti nama Oromoo nama guyyaa lama fa'aa uummata Oromoodhaa warra dhume kana waa waliin qindeessuudhaaf dhaabbachisuudhaaf nama isaatiif dhaabbatu nama takka aadee gol bareerraa waan namatti jechaamaa namaan hin jiru waan tokko hin jiru gartee Oromoo dhaabbatu kanaaf akkasitti hubattanii bileessi kiyya gartee yaatis baga dubbattee dubbachuun bareedaadha. Kanaafuu gartee wanni jechuun sharmaarkeen badii balleessinaanu qophii kana naa qopheessaa jee dhiifaman gaafadha. Kanaafi dhugumatti sharmaarkeen Oromoodhaaf isa hojjete an akka nama tokko sharmaarkee amata 10 fi walbeettu waan 50 yeroo dura biyya dhaqee yeroo duraatiif an takkaa ofiisa mootummaa Itoophiyaa dhaqee beeku sababa sharmaarkee fi iskandarii fi jaras gaafa san diree wuudin taane dhaqee ijoollee kana gaafa san asa ziyaadii jira ofiisa dhaqee jira kana aadaa Oromoo calaqqisu jira bira dhaabbadhaa jechuuf dhaqee faristaamiin dhaqee takkaa ofiisa Oromoo mootummaa dhaqee hin beekon takkaa mootummaa jiras waata gaafadhee sin beekun abballee waata karraan barbaada an Ameerikaa Atalantaan jira nama fi jiraatu nama dalagatu bizinasa fi qabu. So kanaafuu ichi boodallee sharmaarkee fa akka waa hedduu bira dhaabbannee akka dirreewuu san dirreewuu ta'e aadaa Oromoodhaa kan namni keenya silaa kan namni keenya maal muuvii warra Turkii tokko daawwaturraa kan Oromootti as deebitu goone waa hedduu godhe dhugaa nama waa balleessu reefullee bara waa inni balleessillee akkaan madurullee jala deemee dhaabsullee itti himee simeen jiraati ni balleesse waa hedduu godhee jira waa godhee jira dalagee jira balleessaa beeynaa nu yaammatee qophii naa qopheessaa jee manguddoo yaammatee iyyatee waan barbaadan namuu raachaa jira hin ajjeefnu gaalubuun ajjeefnu silaayis waan barbaadan itti muruu mirga keessanii kan akkana walii ibsu nurra jira dubbiin nasiyaallee nu wajjin akka dhaabbatu akka akkasii barbaadu ammallee wanni beeta jira keenya guyyaa duraarraa eegallee waan kana waa'ee nasiyaa dubbatu jirra waan nasiyaa akka dubbatu jirru seerri haa kabajamuu jechaa jirra mirgi seerri adamaa kabajamu akka aadaa Oromoottis ta'e akka seeraa biyya Itoophiyaa sun qabduttis ta'e akka Islaamaattis ta'e seerri mirga nama tokko badii malee ajjeese hojiirraa oolchaa jira. Kana jechuun badii miti. Silaa biyya jeequu barbaadne jala keenya jirtu bara warra qayroo gaggeessaa tureeti waa meeqa jeequu dandeenya. Guyya tokko waan maaliif dhugatti bulchaan kadir magaalaa jeequmsaa dhufeeti magaalaa nagayaa godhee ansa waan sada tuwali tullee gaafate qophii tokko irratti dirree yaaddirree dubbadheen ture dirree yaadee dubbadheen ture nagee biyya buusuu keessatti gartee bakka namni dura wal keessa booda dadhabee waa hedduu godhee jira salaas gaa namni waan godhettis galatoomuu qaba ammoo ammallee waan kana innis maa gartee tursiisee waan isbaatu asbee dubbachuu ta'a kana hoggaa jechaa jirru seerri kantiibaanis seeraa olii miti mootummaan seeraa olii miti seeraa gadi namuu kanaafuu gartee nuti dubbiin nasiyaadhaa hin dhumne bakka hin geenye haqan harkanne kan irraa haasa'u jira. Arra walirraa dubbatu jirru waan sharmaarkeen balleessarraa badii isaatii ni dogoggoree nasirreessaa ni beekta gaajara keenya gaa warra magaalaatti galgala namni haasoo galgalaa namni gartee waan tokko afaan ni darbaa saniifuu akkasitti akka haasoo magaalaa qololaa wajjini saditti balleesse malee hammee jalee namaan qabu yeroo dheeraa wal beeknaa wajjin haasofnaa. Haalaan itti baata akkasuma galatoomaa. Faddaa isin hundi keessanuu galatoomaadha. Wantiin gartee ani jechuu barbaadu adeemsa deemuu jirtan keessatti gartee wanti isin ishaa jirtan waanuma sirriitii ta'ee garuu ammoo moor abbaa dhimmaa daganneetiiti walirratti dubbii oofaa jirra walii deddeebisaa jirra. Silaa gartee isarratti xiyyeeffannee isaa wajjin haasoinee isallee waa gaafannee inillee carraa harkatee hawaasa kanaa wajjin akka gartee wal hubatu understand wal godhu harasti yoo deebine bareeda malee ifii teenya waa isaa bakka buunee ibsuudhaaf kana kanatti yoo adeemnu taate
inni cal jeetta maybe bor hojii isaa deebuu mala maybe wanti amma godhamu kun illeen isa gaddabartee gartee isarra akkan irraa baratuuf hanqina qabaachuudha maltii kanaaf kallattiin isarratti gartee yaada keessan isarratti deebisaa inni isinii wajjin haasa'u yoo akkas taate malee amma ifii teenya wal dadhabsiifnee innillee gartee osoo waan asirra taa'u san hin qunnamii yoo asirraa qabbee faayidaan qabu. Saya saya Abbaan bakka eebbaa dubbatudha carraa kanaa fi isa dubbisaa. Salam Me wajome. Waanuma salaam jee. Wajome isin dura difama. Keejjaa jiru kamar. Difama wajji. Dalagaan jira. Hamzaa fi abbaa roobaatii fi nani kana gaafii qaba. Isaatu asitti nu yaammatee jettan. Isaatu as diinaa ol isaa gaafatee jettan dhiifama gaafachuu Oromoo. Silaa inni dhiifama sharmaa keessaa yoo hiyya silaa dhiifama sun dhugaan gaafate ganama bariisaa sun ganamaanis bira jira. Neetwoorkii isaa tolfatee bika waafaan jiru dhaqee agartee bika heeraan isoon qofallee isoon taphannee akka qosatti siin dubbachuu ture gidee duroo eegaltan isin lameen qofa. Silaa inni dhiifama dhugaa isaa fedhee sharmaa keenya ganamaanii intarneetii isaatiif neetwoorkii isaa tolfata. Sharmaa keenya telefoona si jalaa fuudhuu irra turre. Agartee telefoona nama jalaa fuudhuu ture isoo si hojii haasa'u takka. Lammataa sharmaa kee Oromoon dhiifama siin goone saayiba kee qaali siin goone. waan kana duraa fudhatte galatoome mijee. Irra guddaan Oromoo dhiifama siin goone. Mee ati amma Hamzaanis nagayoo aadaa teenyaa fi akka diinii kan yootti akkas jaa laakiin ati fuulli kee hin mul'atu irraa dhiifama irraa ani guyyaa irraa si jala jira wallaahi hin baane si beek dalagaa jirin gurra keessa kaadhaa si dhageeffachaa jira. Wanni guddaan kiyya sun akka tokko ta'ee Hamzaan naa tolchuu jiraawi kanaaniin dhufe. Soo tanaafiin ati dhiifama gaafachuudhaaf fuula kee tolchi dura takka jee. Lammata ani akka kiyyatti anaafitti abbaa shamarraniiti. Intala dhalaa qabdaati. Anis ijoollee shamarran dhalaatiin qaba. Abbaan shamarranii shamarran dhalaa sadiitti balleessite ati yeroo kiyya. Intalurraa ajjeesanitti. Ijoollee lameen teenye shamarran lameenitti sanuu akka nama direetti arrabni ati jetteen arraba haaree fidde arraba oolleen akka namnillee akka ijoolleen direetti arraba qabdillee hojaan fagaatu haadha kee kana godhu hin jenna malee waan isin duniyaan jette sun waan nuti takkaan dhageenye safuu aadaa keenya keessa hin jiru waan badii guddaa goote akka nam tokkotti yaali dhiifama barbaaddaati sharmaakkee si jaalanna ammallee boruu si jaalanna Oromoof yaas daleede Faatimaan of jette Oromoon. Khatimaa badde takka jee boodarra baduun gaarii miti khatimaa rabbi nu haa tolchu ani akka nam tokkotti reefu Fatimaa si jee siyatti fudhuti ganda na siyaa dhaqi ganda afati isaa dhaqeeti keessa deemi qabalee sagalan direedawaa sagal taateemi qabalee direedawaa sagalan viidiyoo DJ shayni sun Yeedus yoji waan biraatu dhaadhee isaa biyyaatiif dhaadhee isaa mangistii teenyaatu ni gootani. DJ fudhadhuuti nasii haa katabadhuuti qabalee sagalan keessa deemiti. Dhiifamni asii jilba agartee gabbuuti kana godhi isin ja'an sun hin dalagu asitti Oromoon si muufatee jirti akkuma si jaalatu si muufatee jirti wallaahi shamaa keessi beema. Ani amma si jaalladha saaba keenya beekta amma meeqa hojii jirra. Atiitu dhiifama sun deebifataati deemi ganda qabalee sagalan keessa. Justice for Nessie Haji nu wajji dhaabbadhu Oromoo amma dhaabbatu kana dhaabbadhu godhi malee wanni asitti barga jettee lafa guurtee kana gootu namni si narramne Oromoon dhiifama dhiifattee jirti namni meeqa dhiifatte Ifillee mutaakasi dhaabbanna wanni majiidan si jiru. Dutti leeta si jaalan Yeroo keetiin ati Oromoodha ani amma isaan sin beeka ana Quraan si baa akka Oromoo taate ani sin beeka ganda keessaniin beeka warra keessaniin beeka Oromoodha sodanaa si baa laakiin ati deefachuu feeta wanna sun لا الغاتي ما نقول شو قاعدة بودي تقبله بليز تقبله وارث النانجت وارث النانجت والله وبالله نينكو دواونز وارث النانجت أنا كوبي ده أنا قصدك كوانتا كجو شرمار كبلزغيان يو قلت لكم بالسيمت بآخية أواني قلان دي بسافي وانو متكان جاني أوكي Yo kuta kana house abasaka nin wain de bisa fina house ani wanin je duga teiso ran tana har sharmar ke yamati yes amalin je hasawni banamenje har kayf kenne irratti yaada khinada namu egana har kayf kenne tokko teiso demu jira namu murti rakkenne chun ammantara chanjira
Kana jechuun yoo sirrii beektu baleessa kiyya an kana waliin hin jee dhugaa teessoo irraa isaa yaammate isaatu naa qabaa jee ammoo teessoon banamte dhiifama naa godhaa fi qophii dhufe jee dhiifama asitti namaa godhe karaa hedduu jira jee namu asirratti maal haa godhu ol baatanii akkatti gartee badii isaa tana ni fudhannu moo fudhannuun haasawaa deemu jira ani qophii deemaa jiruun ibsa baleessa kiyya gabaabdudha galatoomne. Galatoome ayyee. wanta kachi gore sharmarke bisa kabile yanti ya dal sharmarke blesre wanta kasinya ne nuti biya kayni jalanna kantibas ni khabajna isinun dalle sin khabajna tanafi hasuni kenya hundi afan khabajati okay guddina biya mangisti isa dalaga isaniti qataramani dalagan dalaga yon dan denye bu makaban isin obleyan kenya akka kenya tis guddada Bete akkum tujuran akka jiraatan feena gammachuu sirraa qabna. Wanni takkan irra sirraa feenu badala restorantii fi maarrii advertise gootan nama keenya kabooyu kan miidhamu cinaa nu dhaabbadha. Hin sodaatina. Yoo isin miskiina cinaa dhaabbatan miskiina dhukkubsatu bichaa miti kan miidhamu cinaa dhaabbatan mangistillee booda isin galatuunfatti. Bete isaan cinaa dhaabbadha. Kaboo irraa himaa nu xaragaa. Yoo waan akkasii nu gootan gammachuun wanni guddina biyyaa mangis dalagaa mangistiiti sani. Nuti wanni akkana qaharree dhiini nu danfeef namaaf cinaa dhabne. Warra biyya akka reefu jedhamu sheekaa fi manguddoo dhabneef cinaa. Saayibbootumaa walitti qabamee dhiiga obboleettii teenyaa jennee uummata nurraa boo'u jiru kanamee waan takkaa dalan jennee walitti qabamne. Hiriyoota keetii warri najiib ta'u hundi isaanii warri sakarsi dubbisu. Warra gaarii wal beekanii please wanni guddoon nuti feenu nama keenya cinaa nu dhaabbadha. Guddina biyyaa dalagaa mangistiiti. Isin nama keenya cinaa dhaabbatan isinuu bakka guddaa dhiyaatan isin cinaa dhaabbanna gaafa isinillee miidhamtan isin cinaa jira nuti. Isinuu mandaganna nuti gin namni keenya gizee nurraa booyu miskiinni booyu osoo daddirreeraatu booyu cinaaksan hin banamte. Wallaggaan banamte. Bulchaan extend godhachuu fadha yoo fadhanis taaktika politikaati ni beeyna kana. It's okay. Kaardii isaanii haa taphatan nuti si taphanna isaan qaceelfanna. Amsa Frodoo kaasoo fedhe. Jara keenya kinjeeti paarlaamaa Itoophiyaa kan shimallis keenya taa'u jira taa'aa ganama taa'ee galgala irraa buusan hin jirruuti. Kinjoo Shaarumaarkeen boru ganama gabbahee hawaasa magaalaa sanii guutuu keessa dhaqee akkuma reefu hemmijeen jee viidiyoo waraabee hawaasicha biyyaa guutuu dhiifama gaafatee yoo qamisa baafatee jilbiibbatee dhiifama gaafachuu ta'e dhiifama gaafatee waan san miidiyaa irra nuufidee kana booda waan mixiyyoo tanarratti illee dirqama nu wajji dhaabbachuu danda'u har'a asirra nu mallatteessee bu'uu qaba. Injiru safaataa walirraa harka diddibnu oonuti obboleeyyanii hammeenya walirraa hin qabnu gizee dhugaadhaa dhugaa walitti himnee gargar baana. Shaarumaarkeeniis namoota hedduu waan kana faallaa deemaa turan wanni kun dhimma hawaasa guutuuti. Dhimma lubbuu namaati. Waan kanarratti namni hundi tokko ta'ee gamana deebi'ee wajji deemuudha malee waan akkanaa kanarra namni taa'ee asii achi walqabaan hin jiru. Dhimmi kun dhimma hawaasa guutuutii fi maatii dhiifama gaafachuuti. Dhimma akkanumatti asirratti waan reefu asirra jilbiibbattan janna durallee waan gootan hin beekani waan kanarratti waan Shaarumaarkeen borurraa ka'ee obboleessi keenya magaalattii keessatti dhiifama guddaa nu gaafachuu danda'u qabudha. Gabaabsee waan asirratti itti tattaa'uu daliif hin jiru. Laalamsaa kiyyaa dubbiillee hin ta'eeti. Takka dubbadhuutti booda. Ni dubbataa isa kiyyaa. Waa'een dhiifamaa kun miira hawaasaati malee asirratti nuti irra walii gallee fi irra walii galuu dhabuudhaan miti. Wanta asirra jira sarraa fitteemma. Nuti warri asirra jirru kun dhiifama sii goonee jennee Shaarumaarkeedhaaf yoo kan gartee lafa qabannu taates barreeffama illee warri komantii guutuun dhiifama gooneef yoo kajaan taates yoo miirri hawaasaa haa tuqame san hin fayyin furmaanii dhuuf takka illee hin jirtu. Takka Shaarumaarkeenii wanti inni balleessituun waan lafarratti miidhaa irra fidaati. Laal wanti gari maqaan gari sooshaal miidiyuu maratti attaak ta'etti lafatti waan akkasii hin godhe yoo sooshaal miidiyaa irraa baddee una geetaati. Shaarumaarkeen amma sooshaal miidiyaa caalaa lafatti rakkachuu ta'a. Waan kanaa asirratti hubaddaa. Furmaanni isaa takkittiin reefu waa sadii lafa kaa'ame qaamni inni dhiifama gaafachuu barbaachisu qaama sadii qaamni tokko hawaasa addunyaa irra jiru kana hawaasni. Qaamni tokko immoo ka jalqabaatu
faamilii nasiyaadhaa san ta akka malatti itti qoose san faamilii san bira aboo yaa'uudha na dhageeffadhaa jira keenya. Ijoolleen tiin daddaree dhaawatuun faamilii nasiyaa san ni baqatti waan ajaa'iba sanitti ta'u akka waan faamilii san faamilii shororkeessituutti. Mee namni gaafa namni irraa du'e gaafa namni irraa ajjeefame namatti siqeetiitti nama kana hoppii kannuufii qabamoo namarraa dheessuu qaban. Takkaffaa shaarmaarkeen faamilii nasiyaa san bira dhaqee gartee wantiin afaaniin dubbadhe san nama hundarra isin miite dhiifama waanjuu dubbachuu danda'u qaba. Moor gartee faamilii saniif nasiyaallee namoonni akka dubbiin isaanii hukkabamtu godhu jirtu ijoollee ta'e irraa baqachuu jirtuu fi walaa sheekkan hawaasa magaalaa sanii guutu. Hawaasni magaalaa saniilleen akka waan gartee faamiliin tun biyya biraatii dhufteetti waa'ee micootanaa dubbachuu sodaatanii faamilii sanillee baqatan. Yoo faamilii san bira dhaqanii jitti argaman akka waan ajjeefamanitti. Saniif wal sobuun hin fe'isu shaarmaarkeen dhiifama gaafachuu qabu miira hawaasaatti malee koomantii azzalaatii fi asirratti wal amansiisuu keenyaa miti. Shaarmaarkee kiyya adeeroo as gubbaa osoo halkan garu guutuu teenyee taa'aa bullees guyyaa guutuu taa'aa ollees dadhabneetuma boodarraa harka walii kanneen gargar baan. Garuu wanti guddoon si fayyadu miira hawaasaa irratti xiyyeeffattee bakka gartee furmaanni raasii argamu sanitti gartee qaceeltee achirraa dhiifama gaafachuu takka. Riskiin guddoon hin sodaachaa jirtan sun hundinuu walaa sihi walaa kadiira ramaa kadheen gaddaati walaa DJ Duusi walaa jinni jaankaa hundi keessanuu wantummaan as gubbaa jirtan hundinuu ijoolleen diree dhawaadhaa warri maqaa qabdan hundinuu mataa keessan gartee if baasu jirtan moor jechuudha. Yoo achi dhahinee gartee haqa micoo tanaa maatii san biratti kanatti argamnee nu dhageenya kataa'u taate ni hidhamnaa takkaa maal taanaadha. Kuni furmaatumaa hin ta'u. Shaarmaarkeen takkaffaa mataa isaatiif bakka sanitti argamee gartee faamilii san dhiifama gaafate. Dinaawul abshiriin jeeba. Abshir. Siifin xumuraa Abshir BBC. dinaawul. Rarraan isa kaa'u jira. Faamilii san dhiifama gaafattee garaa faamilii san yoo sii qulqullaa. Achi booda gartee dubra keenya lamaan jecha gartee takkaa Oromootu waan akkasii godhaa dhageenyee hin beekne dhageenya afaan keetirraayi duba dubri sanii duniin waan akkasii gootee ni qabdii waan ju'u wanti san dogongora anaaturra kaa'ee waan ju'u kiriir godhu qabda asirratti anaatu je'ee anaaturra kaa'ee jettee gartee kiriir godhu qabda malee akkanumatti dhiifamaa yoo bira kutte namni sammuu namaa keessatti wanti san wanti taatee jirti wanti wayita uumamtee jirti akkamii wanti akkasii ni jirti waan ju'u jechuudha. Sabni keenya kun hawaasni keenya kun aadaa akkasiin qaban hin beeknu waan akkasii takka talamaffaati. Hangaatu viidiyoo teetiin harka jiraa viidiyoo teetiin gabbasatee turte viidiyoon isii harka jiraachuu dhaba kiliir godhuu danda'u qabda akkanumatti gartee namarra fiitee irra asirratti namni afaan jabaatu dhufee bobaa jala si kaayyannee yoo si baasni an jalqaba hoggaan sagantaa si hojii eegalee dubbaddeetiin jiraan sakanii takkaaf shaarmaarkee kana bobaan banuu fi waan jiruttiin himaa jeetiin haasoo eegalee saniif namni asirra dhaabbatee gartee nu hundisiif yoo deeggarree wanta si goone dubbiin san sin baaftu obboleeyyan kee kadubraa akka malatti higiree hiree isaanii balleessitee ijoolleen san namni gartee sammuu isaanii keessa wanti jiru san akka namni ijoollee isaaniitti hin dhiyaanne akka namni ijoollee san shakku barullee ijoollee san dogongora xiqqaa takka dalaynaan jechisanii ijoollee san attaak taate jiruu isaanii guutuu jechuudha. Waan kanaas kiliir goota warri asirra jirtan guutuun dhaabbadha yeroo takka yaada biraa qabaattee illee dhaabba wanti kun ifee yoo ta'e malee furmaanii ufuu takka illee hin jirtu. Kasan bira dabartee dunii maammee irra bilbilaa noormaalii jirana irra bilbilaa micoosa yaama gaara keessan jirtu takka baadiyyaan jirtu magaalaa jirti. Hangaatu illee ol deebisaati kallattiidhaan wanti san akka jirtuuf akka hin jirre afaan ijoolleen si gaafatee kiriiraa gootu wantummaa wal sobnee asirraa gartee dhiifama je'eefinneen bakka takka nu geessitu dunii maammee yoo jiraattes naa deebisaa namni duraa gabboo barbaadu danda'oo jiraate duraa gadhabjaa kana furmaannummaan jiruu malee asirra walii galuuf koomantiirra walii galuuf furmaal shaarmaarkeedhaaf hin feddu. Bitadde duniin as jala ni jirti warri moritara laalaati faacaa duraa gadhabnaa jettaa furmaanii jiru san. Dubbadduutu akkamee? Asad yaada kana qofa irratti dubbate. Ayyee obboleeyyan kaniin guyyaa dhiyoodhaa arrabsee kana miira yeroo saniiti malee obboleeyyan kiyya warra sharafa qabu warra naamusa qabu warra ummata biratti illee jaalatamaati. Ana biratti illee isaan jaalatamtoota. Yeroo sanitti miira yeroo saniiti. Dhiifama naaf haa godhanii anamma akkaan isaan itti arrafadhullee ganaa lafa bu'ee jechuudha. Agaruuf teessan. Warra nasihaa yoo fudhatan immoo abbaa nasihaa Ziyaad ilma isaati. Ani amma booda hoggayyuu biraan hafu biraan dhaqa san barurraa itti deemna ni agaruuf teessan jechuudha. Waan reefus naan jettan raddaa hundarratti feetan san godhuu san bira kutee waan biraallee naa ejaa ani isin mataa kiyya gubbaadha. Waan isin naan jettan arras buruus biraan kutu. Elaali shaarmaarkee san qofaa miti laa wanti ati beekuu qabdu yoom faamilii
Aboo dunii maammee tanaa mitiiti waan tan nurraa biloo godhaa si gaddarbaatu dunii maammeetii mitiiti. Foloora 500 qabdii bar namni keenya kun mina ina jazbaa naachausa. Ammoo maqaa kireet godhatanii dunii maammee jaanii irra barreessanii asiin hin jeeqanii. Darbaa nurraa biloo godhaa zilaa darbaa. Maal goote zilaa kooppiin mina ina fasaasanu. Shaarmaarkee kiyyaa wanti isin firraa sodaachaa jirtan wanti isin gartee yoo waan kana goone akkas ta'aneettanii yaada turtan san arrarraa eegalee ati isin baastu adeeroo. Arrarraa eegalee ati isin baastu. Miira hawaasaa guutuu kana booreessitee gartee magaalaa san keessatti bulchiinsi gaaraantii siitee gartee hanginni si jiraachisu muraasa qofa. Dheengaddallee afaan keetii yeroo dubbattu bulchiinsa keenya akkas gootan jetteeti bulchiinsa qabattee ijoollee gadhiisaa turte mataa gubbaa gatte. Duniillee akkasitti dhawaa turte. Amma furmaani tokkittiin ati siif jiru bulchiinsi fedhu haa aaruu fedhu hin aariin miira hawaasa keetii jeefte san lubbuutti deebisu. San lubbuutti deebisuudhaaf kallattiin akka jarrisiin jeetti takkaffaa shurraaba hojjechiifattee gartee shurraaba maxxanfattee sagantaa gibiraatii fudheen gadda waan ati hojjetaa mootummaan taane deemtanii beeyisaa biturtan. Dubara babbareedaa isin wajjin dhaabbattee shurraaba kiyya kan addaan bani jetteeni sarpiraayiz nama godhaa turte. Viidiyoo hedduu harkaa ture si galee waa'ee hina siyaaratti illee diraamaa akkasii bareedaa dalaydanii haqa obboleetti isinii gaafachuu danda'uutu isinirra jiraata. Kadiiroo yoo kanaaf isinidhaa miti isin haa fixu as jalaa yoo jiraatettiin mallakkilakii. Obboleettiin ta'e duutee jaartiin ta'e duuteeti nama biraa sodaattaa natiin zeeroo wanti akkasii numaa hin barbaachisu. Sodaa isin sodaattaniif gartee obboleettiin ta'e san magaalaa sana keessatti ajjeefamtee hiriyaan ta'e san haati ta'e san magaalaa sana keessatti dhiiga bu'aa jirti hundumaa hin barbaachisu. Yoo kadiiroon gaafachuu dadhabe waan kana isin akka namaatti gaafachuu hin qabdan malee cal jettanii gartee kanumatti akka tiriifta yoo kataa taate isuma atimma mataa keetiif siraa umaanoo tuutee jirta san baasu takka. Talamadaa siraa maxxanfattee viidiyoo waraabu maatii isaanii san bira deeyitee gartee maatiin waan ati isaan biratti jetteef waan ati isaan biratti goote kallattiidhaan hawaasaa ifaa haa godhanii ni jirti haati wabii ganama galgala haati wabii egaa guyyaa jisan dhageessi gartee miti imimmaan si hanqa ammaatti qabachuu dadhabdee ganama galgala jechuun ani lakkaa nagumaan asirraa ayya malee obboleeyyiin makiyyaa na jira jettee gartee asirraa bu'aa jirti. Kadiira ramaatis afaanii baafatee kalee ta duute jee akkasitti asirraa waan fedhe jee. Sigalee arrallee viidiyoo waraabee magaalaa dirraa akkasitti abbaan fedhe akka fedhe wal godhuu danda'a karaarra wal dha'uu danda'a maal jee isaanii na taphachuu jira ani obboleeyyan kiyyaa. Saniifuu ani akkaan itti mootummaa gaafadhu hin qabu jettee miirri isiin sooshaal miidiyaa fayyadamti. Abbaan sanani hoggaan bilbila gartee itti bilbile abbaan nasee yaadaa jechuun akka waan hoggaa micoo hoggaa na dubbise micoon isaa deebituuf itti jaarisan kan nyanyoota guunta jechuudha jiran. Sigalee mucaan sana isa badi na gaafata. Hoppiin isaa nurra hoppiin faamilii sanii guutuun nurra nuti asii kanatti irra qoosnee nama faamilii sanii fi lubbuu micoo irra qoosne hunda yabayyabaa goonee kan nuti kan bira dabarsinoo kataa taate wallaahi wabillaahi nuutu wal ajjeesaa jira nuutu ammallee diinallee irratti goobsisaa jira jechuudha. Shaarmaarkee kiyya kallattiidhaan laal asirra waase kan nama kana dhiiste taanaan nama 300 as jira taasisa dhageeffachuu jira namni jooyin godhee waan kana bahaa jiru jidduu 100 oli namni waan kana dhageeffachaa jiru. Kallattiin deetee tiishartii maxxansiifattee maatii san dubbistee wanti nan godhe dogongora guddaa viidiyoo deeyilii waraabdan silaa viidiyoo dur isinii nu barsiise viidiyoo kotti waraaban. Kana fudhatee jira borurraa eeyna. Gara Medinaawul kana fudhatee jira borurraa eeyna. Takka dubbannu rabbii keessan sodaadhaati nurra deddeebi'uu jirtanii.